Ani faarfataanaatiin jedhama. Egaa kun immoo YouTube Urjii Tawaahidoo jedhudha. Egaa hundumti keessaniyyuu YouTube obboleessa keenyaa kana subscribe, like, share gochuun tajaajila isaa akka deeggartan gara fuulduraatti akka tarkaanfachiistan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyoo qulqullaatiin akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Akkasumas kan kabaja qabaniif kabaja kennaa akkuma jedhu kitaaba qulqulluu irratti haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam qulqulloota ergamoota tolloota akka kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo wantoonni guyyaa kana keessatti wayitawaa kan ta'e tolosaa maaltu mudate kan jedhuuf gabaabsee isiniif dhiyeessa. Samoora kana akka tasaa jechuudha dingata wanta na mudateedha. Innis maalidha? Bilbila koo akkasumas Wi-Fi akkasumas immoo uffatarreen namoonni hammeenya hojjetan yeroo hunda hojiin isaanii hattooma kan ta'e haala saniin narratti wanta kana gaggeessanii jiru jechuudha. Kunis immoo maaliif dubbadde hundi keessaniyyuu kiristaanonni kan jirtan akka irraa bartanii hubattanii yeroo hunda bakka baatanis akkasumas immoo yeroo galtan of eeggannoo akka taasisan Waaqayyo biratti kiristaanota hundaaf kan dhiyeessudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu wanti isaan godhan yookaan immoo siistemni isaan fayyadaman dhugaa dubbachuu fi barumsa guddaa isiniif ta'a. Kanaaf hanga xumuraatti hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin hordofaa. Egaa akkas ture guyyaa 20 sa'aatii 4 jechuudha gara imala osoo tajaajila deemaa jiru jechuudha. Konkolaataa yookaan tajaajiltoota irratti jechuudha konkolaataa yaabbadhee konkolaataa san keessatti namoonni lama yeroo sanitti kan ture namoonni lama shufeeraa fi akkasumas immoo tokko tasaafarii fakkaataa keessa taa'ee jira jechuudha. Kanaaf inni sun wanti isaan qabanii deeman dhuguma dubbachuu fi baay'ee tokko Waaqayyo biratti kan nama dhiphisu yookaan immoo yaaddoo kan namatti ta'udha maatiiwwan Waaqayyo. Maaliif qoricha garagaraatti qabanii deeman jechuudha. Qorichi isaan qaban kuni dhuguma dubbachuu fi qoricha ajaa'ibaati. Qaama keenya yeroo tokkoon akka of wallaallu kan nama goosisu akkasumas immoo wanta qabnu hundaa akka kennuufii qabnu kan nu goosisu kan nu wallaalchisu. Wantuma qabnee jirrurreen yookaan immoo yeroo sanatti wanti nuti raawwachaa jirrurreen kan nuti hin beekamne nama sana laallee jechuudha. Nama sana ijaan laallee kan hubachuu hin dandeenye. Wantoonni akkanaa kun qorichi sammuu keenya adoosuu baay'een isaa baay'achaa jira. Handira lafa bakka hundatti maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf hundi keenya bakka jirrutti eegumsa akka taasisnu dhuguma dubbachuuf yeroo baanuu fi yeroo gallu Waaqayyo biratti eegumsa akka taasisnu maqaa Waaqayyootiin sinitti dhimma maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf jechuudha mudannoon koo maal inni bajaajii keessatti osoon bajaajii seenee tajaajila deemaa osoo hin jiru jechuudha. Wanti isaan na tuqaniin hin beeku dhuguma dubbachuudhaa fi na tuqanii natti afuufanii akkasumas immoo wanta biraa na godhanii hin beeku gonkumaa wanta hin beeku qabu jechuudha. Garuu immoo yeroo sanatti qaamni nagaan kun jechuudha ija kootirratti wanta natti uffisan yookaan immoo wanta akka fakkeenyaaf maggarrajaa wayiiti jechuudha. Dhuguma dubbadhaan akka bifa
ija keetiin laaltee kan hubachuu hin dandeenye akkasumas immoo argiteetu nama sana milkeeffachuu kan hin dandeenye waan isin tuffisu jechuudha. Innis maalidha? Qoricha sammuu nama adoochu akka of wallaallu kan godhu sana fayyadamaniiti jechuudha. Maallaqa akkasumas immoo bilbila Samsung jechuudha. Akkasumas immoo wantoota baay'ee dhugaa narraan geessisan. Kun immoo akka isinirra hin geenyeef maatiiwwan Waaqayyoo. Kun immoo akka isinirra hin geenyeef beekumsa akka isiniif ta'uuf isinitti dubbadha. Hundi keessanii yeroo baatanii isaan siistama garaagaraan fayyadamuu danda'u. Maatiiwwan Waaqayyoo. Isaan siistamni isaan fayyadaman baay'eedha. Kanaaf wanti gochuu qabdanii nama hin beeknetti hin dhiyaatina gonkumaa. Nama hin beeknetti hin dhiyaatina. Namni karaa mana amantaatiinis ta'e, karaa hafuurawaatiinis ta'e, karaa foonummaatiis ta'e namni baay'een yeroo ammaa kana qarshii argachuuf wanti isaan hin goone hin qaban. Dhugumas itti hima. Wanti isaan hin goone hin qaban. Ani yeroo sanatti naxalaa uffadheen jira. Yeroo sanatti jechuudha. Yeroon bajaajii seenu sanatti naxalaa uffadhee jira jechuudha. Tajaajila deema jechuudha. Kanaaf naxalaa kanarreen osoo waa tokko kun mucaan tajaajilaa mana amantaatti osoo hin jedhiin osoo waa tokko hin jedhiin maal godhanii qorichaan sammuu koo adoochinu jechuudha. Yeroo sanatti anis wantan godhes yookaan immoo waan raawwadhe xiqqoodha wantan as taa'usu jechuudha. Maalidha innis yeroo seenu qofa yeroo seenutti bajaajichi abbaan bajaajii motora isaa sirriitti ol kaasee sagalee isaa ol kaasee dhiisise. Maaliif dhiisiste jennaan akkanatti motorri tabalaasheeti aga perfect yookaan immoo minimoon isaa qabatutti naan jedhe okay rakkoo hin qabu jedheen itti fufne jechuudha imala keenya. Yeroo imala keenya deemnutti namichi akka kiyyaatti tasafaarii ta'ee jiru jechuudha. Natti siqee wanta natti raawwate narratti raawwate hin beeku. Gonkumaayyuu yeroo sanatti ofoo wallaale maatiiwwan Waaqayyoo. Yeroo sanatti ofoo nu wallaale. Qorichi kun daqiiqa 30 kan namarra turu daqiiqa 30 kana keessatti wanta baay'ee kan raawwachuu danda'anidha maatiiwwan Waaqayyoo. Garuu immoo akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti wanta hunda keessa waanuma qarshii yookaan immoo waanuma fooniin ittiin jiraatan qofa narraa fudhatanii qaama koo dhugumaan dubbachuuf argamuu hin dandeenye kan naaf deebisan. Kun immoo galata Waaqayyooti. Isinis immoo kan wanti hubachuu qabdanii yeroo hunda bakka deemtanitti ta'e akkasumas immoo bakka jiraattanitti akka yeroo hunda Waaqayyo biratti kadhannaa taasistan maatiiwwan Waaqayyoo. Karaa attuutiin difratii yookaan immoo hin danfariina isaan nama hinaatan ana akkamittiin naatti hin jedhina maatiiwwan Waaqayyoo. Namicha tokko jira fakkeenya isinitti haasaa. Namichi tokko attuma argeeti maal jedhisiite? Attuu argeeti poolisii waammateeti qabeenya baay'ee baateeti jechuudha. Birrii baatii akkasumas immoo uffata isaa bilbilas baateeti akka isaan zarafanii isaan cinaa deemu. Attoota kana cinaa jechuudha. Maaliif poolisii waammateera waan ta'eef. Yeroo kanatti poolisiin ni waammate kunis maal jedhani poolisii kanaan ani isaan cinaan deemaa isaan macinaan deemaa kanaaf yoo nani olii gadi deemu kanatti isaan na hordofuu danda'u. Ati immoo yeroo isaan na qabanii yookaan immoo yeroo isaan naatuuf deeman ati daftee dhufteet jara kana qabdaa jedheeniiti namichi kun poolisicha kanatti himu. Poolisichi kunis maal jedhee okay rakkoo hin qabu jedheeniiti maal godhee wanta inni jedhe hundaa raawwachuuf qophaa'e. Yeroo kanatti egaa siistamni isaan fayyadaman isinitti maatiiwwan Waaqayyoo. Namni kan yaaduu hin dandeenye gonkumaa nuti kan yaaduu hin dandeenye karaa namni miidhameen ta'uu danda'a akkasumas immoo namni na jalaa du'e namni na jalaa dhukkubsate wanta garaagaraa isiniin jechuu danda'u isaan. Garuu immoo nuti yeroo hundaa kan ilaaluu qabnu namni baay'een gaarummaaf namatti hin dhiyaatu maatiiwwan Waaqayyoo. Nama miidhuuf waan dhiyaatuuf jechuudha. Kanaaf namichi kun poolisicha kanatti erga himateen boodatti attoota cinaa daarii isaanii deddeemuu qabe. Daarii isaanii akkasumas immoo bakka inni deemutti cinaa isaanii deemuu qabe. Yeroo kanatti attoonni namicha kana zarafan yookaan immoo qarshistee uffatarri dabalatee isaan zarafaniiti maal godha? Attuun kun poolisichi eegale poolisichi kunis dhaqe. Poolisichi kun isaan qabuuf yoo dhaqu poolisicha kanas immoo maal godhan? Qorichaan dhugaa Waaqayyoo. Qorichaan maal godhanii? Isaan qorichaan poolisicha kanas shukkuxii isaa qabatee jirurre. Dhuguma isin jedha beeltii inni hidhatee jirurre hunduma isaa irraa fuudhaniiti maal godhan? Isaan lamaan iyyuu boolla bishaan yaa'u keessatti kaa'anii deeman. Isaan sun jarri sun garuu
daqiiqa 30 of hin beekne ture jedhu. Daqiiqa 30 of hin beekne ergaa daqiiqa 30 boodatti isaan bakka jiran yoo ilaalanu boolla bishaan keessatti ture. Ati immoo akkamittiin as dhufte waliin jechaa turan maatiiwwan Waaqayyoo. Na eegisiin hin jenne jedhaan namichi kun. Namichi amma hatamee kun jechuudha. Poolisichis immoo anis eeguu dhufeen anis itti dabalame jedhe. Kana jechuun maalidhaa? Hattuun dhuguma dubbachuuf daffaruu hin dandeenyu. Maaliif siistama garaagaraa fayyadamuu danda'a maatiiwwan Waaqayyoo. Sin immoo akka hubattaniif sin akka hubattanii sirriitti of eegdaniif bakka deemtanitti akkasumas immoo bakka hojjettanitti jireenya lafaa kanarratti baay'ee baay'ateera waan ta'eef qorichi sammuu nama hojjechuu baay'ee isa baay'ateera maatiiwwan Waaqayyoo. Dhugaa sammuu keenya kan nama miidhu. Ani amma erga sammuu qoricha sana yookaan immoo wanta sana irratti fayyadamanii guyyaa lamaaf dhugaa sammuun kun dhukkubsachaa ture. Guyyaa lamaaf jechuudha. Maaliif wanti isaan fayyadaman kun qaama keenya irratti miidhaa geessisa. Qaama keenya irratti miidhaa geessisa. Yeroo sanatti wanti barbaadan gochuu hin danda'an isaan. Yeroo sanatti wanti barbaadan gochuu hin danda'an. Jara kanarraa gal lamaan irraa qarshiis uffata sirraa baasanii maal godhanii bishaan keessa kaa'anii jechuudha. Boolla bishaan keessa. Isaan maal godhan? Jarri lamaan kun immoo maal gootaa tasi? Wantichi poolisichi namicha kana gaafata. Namichis immoo poolisicha gaafata. Poolisichaan maal jedha? Na eegisiin hin jenne akkamittiin ati poolisii miti? Hattuun yeroo naattu akkamittiin ati simmoo natti dabalamta jedhee ni ajaa'ibsifata. Garuu immoo anis ikkoo si eeguttanii balaa keetitteen akkas ta'e jedhee poolisichis. Kanaaf maal jechuu kooti? Osoo warra aangoota mootummaas ilaallee namni na cinaa jira jennee akkasumas immoo nama baay'ee keessa jira jennee of dagachuun qabu maatiiwwan Waaqayyoo. Isaan nama baay'ee keessattis namni yoo hin jiraannes akkasumas immoo wantoota garaagaraa irratti wanta hundaa gaggeessuu hin jennee jechuudha. Kanaaf kan hubachuu qabdan maalidhaa? Kan hubachuu qabdan maalidhaa? Yeroo hunda of eeggannoo taasisaa. Egaa bajaajii keessa erga naqaaniin boodatti jechuudha. Nan deeme kanan deemes hin beeku jechuudha. Kanan deemes hin beeku daqiiqa 30 bakka lama bichaan as taawwasa jechuudha. Maaliin innis yeroo sirrittiin qaama koo yeroo bajaajii keessa fa'aa yeroo ba'utti isa xiqqoo nan as taawwasa. Kazaa sanaan boodatti jechuudha daqiiqa 30 ofan wallaale. Daqiiqa 30 gonkumaa ofan wallaale. Ergasiin boodatti daqiiqa 30 boodatti jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo yeroon bajaajii yaabbadhee isin jedhee duru. Bajaajii yaabbadheeyyuu garuu bakka obbeeki maalidha? Yeroo taaskii keessatti bajaajii abbaan taaskii yookaan immoo raddaatichi jechuudha maallaqa fidu yeroo naan jedhu yeroo kiisii seenu qarshiin hin jiru. Yeroo sanatti bakka baay'ee tokko rifadhe dhugaa Waaqayyoo. Baay'ee tokko rifadhe. Maaliif miila laga maatiiwwan Waaqayyoo. Tajaajila yookaan immoo taaskii tokko makiina tokko seentee qarshii fidi yoo isin jedhanii qarshii kiisii dhadhabdu baay'ee tokko namatti dhaga'ama waan ta'eef. Yeroon kiisii seenu birrii homtuu hin jiru. Akkasumas immoo yeroon kanaan bilbilaa koo laalu bilbilis homtuu hin jiru. Akkasumas sa'aatii koo yeroo laalu homtuu hin jiru. Uffata koo qofatu jiru. Kasa baay'ee tokkoon gaddi yeroo sanatti nanne yeroo sanatti na'e maalan godhe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Warra taaskii keessa jiru hundumaa ni rifatan yeroo sanatti ani rifadheen abbaa taaskiitiin dafaan buusa jedhanii karaa bilbilli koo jirutti kaatichaan ol ba'e yeroo sanatti karam deemta amma ergaa tamtee isaan qorichaan akkas godhanii jiru naa jedhanii obboloowwan natti dhufan na jajjabeessanii daqiiqa 30 mana tigoree mana namaatti goree achi daqiiqa 30 erga taa'een erga baay'inaan deemu boodatti deemee jechuudha gara mana kooti. Yeroo mana kootitti deemu kanas dhugaa dubbachuuf akkuma nama maraatatti kophaa qo'asaa ture. Maaliif yaadni baay'eedha waan ta'eef wanta garaagaraati waan ta'eef kan irratti gaggeeffamu. Yeroo sanatti wanti inni yaadu hundumtu ciqqii dhiphina natti fuudha. Dhiphina baay'ee natti fuudha. Yeroo kanatti baay'ee tokko dhiphadhee erga dhiphadheen boodatti dhugumatti obboleessa kootti dabalee akka tasaatti obboleessi koo na dhaqqabee akkasiin hin bahe. Wanti guddaan qaamaan ba'uu kootti galata Waaqayyoo nan galcha dhugaa dubbachuu fi Waaqayyoof nan galcha. Waaqayyoon immoo dabarsee nan laanne. Wanti guddaan maalidhaa? Qaama kootii homaayyuu miidhaa tokko narra hin geessisne. Sammuu koo qofatu qoricha sanaan xiqqoo na azuurame malee wanti tokko narra hin gahamne. Garuu osoo sana yeroo sanatti Waaqayyoon oolchuu baate har'aas hin jiru jechuudha. Maal jechuu kooti hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti dhugaa Waaqayyoo of eeggannoo taasisaa Waaqayyoon biratti. Namni baay'een biyya keenya keessattuu gara Itoophiyaa warroonni galtan warroonni biyya alaa jiraatan jechuudha. Gara Itoophiyaa yeroo galtan sirrittiin of eeggannoo taasisaa. Sirrittiin of eeggannoo taasisaa. Maaliifan jedhee baay'ee jarri ammaatee dhugaa Waaqayyo. Hojiin isaanii kana ta'e. Nyaanni isaanii kana ta'eera.
Kanaaf sirriitti akka jabaattanii Waaqayyo biratti yeroo baatan kadhattanii yeroo galtan kadhannaadhaan akka jabaattanii dhimtan Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Kanaaf hundi keessaniyyuu wanta kanarraa maal hubattu akka isaan Omanan goone ani yeroo baay'ee namni yeroo akkas ta'u nan kolfatu ittiin kolfatu garuu akkasii miti maatiiwwan Waaqayyo wanti namarra gaamu hin beekamu gonkumaa. Kanaafuu hunda keenyarraa gaamuu danda'a. Kanaaf hundi keenya immoo wanta kana yaadnee wanti kun nurra soodoo ta'e akka kootti jedhamee akka ilaaltanii akka irraa barattaniif asirratti isin dhiyeessuuf barbaade. Maaliif kiristaanonni hundi keenya tokkoon keenya obboleewwan waan ta'eef obboleewwan keenya yeroo miidhamutti immoo nuti ilaaluu dandeenyu waan ta'eef sababii kana ta'eef akka isin irraa barattanii yeroo biraatiif akka fakkeenya isin ta'u isin jechuufanii mudannoon guyyaa kana keessa kana fakkaata maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa hundumtiyyuu gaarumaaf ta'a. Wanti guddaan qabeenyi ni argama ni badas. Garuu immoo qaamni namaa tokko yeroo kanatti sa'aatii kanatti osoo yeroo sana achumaatti yoo hafe ni danda'ama. Maaliif isaanii kan immoo raawwanne malee. Kanaafuu maal jechuu kooti hundumti keenya maatiiwwan Waaqayyoo wanti nuti gochuu qabnu yoo jiraate yeroo hunda kadhannaa taasisnu. Bakka deemnutti bakka baanutti kadhannaa taasisnee akka Waaqayyo waliin jiraanne Waaqayyos immoo ergamtoota isaa ergee ergama qulqulluu Mikaa'el ergama qulqulluu Gabri'eel nu faana buusee bakka nuti baanus bakka nuti gallus akka nu faana taasisu kadhannaa taasisuun keessan hin dagatiin isin jenna. Egaa kana fakkaata maatiiwwan Waaqayyoo mudannoon guyyaa kana keessa kana fakkaata sababii kanaafis immoo YouTube irraa badeera dhiifama guddaa hordoftoota isin jedha. Hordoftoonni keenya kan jirtan hundi keessan yommuu chaanaalii keenya Urjii Tawaahidoo kana ammas irra deebiidhaan share like akkasumas immoo subscribe gochuu keessan hin dagatiin maqaa Waaqayyoo isin jenna. Faarfannaa haaraadhaanis dhufaa jirra kilippii hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf nutis immoo asirratti waan gadhiisnuuf hundi keessan yoo agasitti share akka nu gootanii akka nu jajjabeessitan isin jenna maatiiwwan Waaqayyoo eebbifamaa.